Mucaan bareedde jennaan ittuu ija babaastee jedhani. Nagaan isin baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Guyyaa har'aa ani viidiyoo kana kaniin ani qabadee dhufe gaaffii masin gaafachuuf jechuudha. Gaaffii kana komentii jalatti naaf deebisa. Yeroo ammaa kana jechuudha. Waanuma haaraa bullee argaa jirra. Otoo akkuma kana addunyaan akkas ta'aa jirtuuti biyya lafaa kanarra darbaa deemaa jirru moo guyyaa tokko barumti bareedaan dhufeete waan bareedaa arginan jedhe ani. Amma mee maal irraa baran amma viidiyoo kanarra? Maal irraa barannan jeeno? Ani tokko rifeensatu xuraa'ee miicachaa jirtin see yeroo duraa. Inni rifeensi kun reefu kan inni dhahamee bareedee faashinii dizaayinii ta'e. Amma keessuma baatanii bulluqa mataatti of naquutti kaatanii isgoo namni jira maraate baran. Mee bulluqni maaliif fayyada siin akka naannoo keessanitti akka naannoo keenyaatti bulluqa bulluskinee nuti kan itti naqnu lukkuu yoo qalamte lukkuu sanatti jechuudha gogaashee yookaan rifeensa isheerraa luqqifachuuf danfatti naanna'aa jechuudha. Ogaa viidiyoo kanarra deebi'ee ilaalee kolfuufis gaaffii natti uume jechuudha. Mee bulluqni mataa ciramoo mataa sirreessa erga yoomiitii dhiya? Ilaa amma buluu tokko yeroo tokko jechuudha warri amma dooktarii haa ta'u, warra rifeensa sirreessu haa ta'u, warra qaama opereeshinii godhu haa ta'u, warra qaama dheeressu, warra gabaasu, warra furdisu haa ta'u, abbaa barbaade haa ta'u. Ogeessonni jechuudha. Maallaqa isaaniif jedhanii waa barbaadan godhu jechuudha. Otooti gurra kanarraa muree arraba kanarraa mureetti masirraa muruu isaan birrii isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Kun ammayyuu uummanni murataa jira malee gurraa fi arraba. Garuu jechuudha. Garuu jireenya keenya keessatti wanta nurraa bareedu tokkoof wanta nurraa fokkisu tokko adda baafachuun nu barbaachisti. Eenyu jalataa jedhe amma nuti iyyatu bulluqa ofiti naqxe. Erga fedhii ishee ta'ee hin obsitu. Dhugaa. Mee ammasin komentii jalatti jechuudha. Komentii jalatti warri wiiggitti mataa keessan dhahattanii beektanii jechuudha. Hin laaffisa moo isa dhukkube sana dhaqabbaneessa moo rifeensi sun akka mataa rambuqqaanii adha godhamoo maalidha waan isaa naaf hin galle. Dhuguman jedhaa naaf hin galle. Mee faayidaa rifeensa bulluqa akkasitti naqanii nama boosisee nama hiyyisiisu kana maalidha faayidaan isaa? Mee warri beektan komentii jala naaf kaa'a. Mee yaada lammaffaa walii kun orkaadha jedha mata duree barreeffama ajaa'ibaa tokkoon isinii dubbisaa waan ajaa'ibaa jechuudha. Walii kun orkaadha. Nan dubbisa akkasidha. Hamma dhumatti namni hubate waa guddaarraa argata jechuudha. Walii kun orkaadha. Kaayyoo fi amalli gaa'ilaa tokkummaadha. Lamaanuu hanga guyyaa du'aa isaaniitti kan waliin jiraatan. Sanyii isaanii kan bakka buusanii fi naamusa kiristaanummaa cimanii jiraatanii mootummaa waaqayyoo kan itti dhaalanidha. Maaltu gaa'illi? Kanaaf gaa'ila salphumatti kan diigamu miti. Hamma barbaadan waliin jiraatanii yeroo barbaadanii walii hiikuu hin danda'amu. Jireenya gaa'ilaa keessa walii kun akka hin jirre kitaaboleen qulqulloonni akka armaan gadiitti dhugaa ba'u. Uumaan dursee dhiiraaf dubara isaan taasise. Kanaaf namni abbaasaa fi haadhasaa dhiisa. Haadha manaa waliin tokko ta'u. Kanaaf foon tokkodha malee gara fuula duraatti laman ta'an. Egaa waaqayyoo tokko kan taasise namni adda hin baasiin. Maatiyos 19:5 walii kun nan jibba jedha waaqayyo gooftaan Israa'el. Haati manaa abbaa manaa isaarraa adda hin bayin. Yoo adda baate immoo gaa'ela malee hin jiraattu. Yookaan abbaa manaa ishee waliin
haa araaramtu. Abbaan warraas haadha manaa isaarraa adda hin bayin. Haadha manaa kee waliin erga tokko taate adda ba'uu hin barbaadin. Tokkoffaa Qorontos 7:10-27. Barsiisonni mana kiristaanaa kitaabota qulqulluu bu'uura taasifachuun haadha manaasaa hiikee kabiraa kan fuudhu caalaatti cubbuu Waaqayyo jibbu hin jiru. Hojiin kun Waaqayyo biratti kan tuffatame, aangoo raajotaa fi duuka buutotas kan dhorkame waan ta'eef. Barsiisni mana kiristaanaa jaalalaa fi tokkummaan waliin jiraachuu waan lallabuuf waliikuu cimsee dhorka. Gaa'ela booda gufuuwwan adda addaa dhala namaa mudata. Walii hiikuun waliin jiraachuu, wal hiikanii waliin jiraachuurra wal hiikuu sirna mana kiristaanaatti orkaadha. Kanaafuu rakkoowwan mudatanii waliin mari'atanii waliin hiikuun hanga guyyaa du'aatti waliin jiraachuun isa sirriidha. Rakkoowwan ciccimoon yoo mudatan illee carraa walii kennuun kan dogoggora isaaf gaabbii galee waliin jiraachuun barbaachisaadha. Dubbii fi yaada ijoo kanarraa akka waan baay'ee hubattan abdiin qaba. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha, barreeffamni kun karaa telegiraamiidha kan ani dubbise jechuudha. Ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Akka amantaa kamittiyyuu jechuudha. Akkasuma immoo dubartii tokkoo fi dhiirri tokko gaafa gammachuudhaan jaalalaan wal fuudhu haga dhumaatti otoo waliin jiraate hin bareeda. Karaa maatii yoo ta'e, karaa dhala yoo ta'e, karaa Waaqayyoo yoo ta'e illee hin bareeda jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti garuu gaafa ilaallu addunyaa hundi wal fuudhaa oola. Harki caalu garuu walii kaa'u oola jechuudha. Akka amantaa kiristaanaatti keessumaa walii kun orkaadha. Garuu haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti kan walii kaa'u ooluyyuu warra kiristaanotaati jechuudha. Kun marraa kan ka'e yeroo baay'ee jechuudha, jireenyi biyya lafaa bu'aa bahii qabaa, qormaata qabaa. Akka amantaa keenyaatti qoramuunis akkuma jirutti ta'e garuu darbuunis akkuma jirudha. Qoramanii ba'uun abdii fidaadha sagalee Waaqayyoo. Warqiin iyyuu qoramtee waan baay'ee keessa darbiteeti gurrarra teessee miidhagde jechuudha. Akkasuma gaafa haati manaa fi abbaan manaa walitti dhufanii jiruuf jireenya keessatti dhalli namaa walitti bu'uun dhiisu. Yeroo baay'ee gaafa ilaallu garuu namootuma amanuu hin dandeenyee fi namootuma boroddoo guddaa ga'u jennee abdannutu walii kee argina. Namoota fakkeenya nuuf ta'u jennee yaannitu gargar ba'an jechuu dhageenya. Waaqayyo gaa'ela namootaa cimsee dhaabuun kennaa guddaadha obboloota ko. Kanaaf yeroo ammaa faashina wa'ii ta'ee jira jechuudha. Jiruuf jireenyi gaa'ela dhala namaa gaafa miidiyaa kanarraa ilaallu wal fuudhanii waggaa kana yoo suura poostii godhan immoo waggaa kana walii guutti poostii ta'eera. Haala kam keessatti iyyuu inni guddaan jechuudha. Akkuma barreeffamni ammaa jedhee gaa'elli yeroo barbaadan keessa jiraatanii yeroo barbaadan keessaa ba'uu otoo hin taane hanga du'aatti keessa jiraachuudha jedha. Kanaaf barreeffama kanarraa waa guddaa qabattan abdiin qaba. Namoonni gaa'ela keessa jirtanii gaa'ela keessa Waaqayyo cimsee isin haa dhaabu. Warri ganaatti adeemtan immoo Waaqayyo gaa'ela hamma dhumaatti dhaabatu isiniif haa kennu. Galatoomaa turtina walii gootaniif akkasuma yaada qiiqa komiyyoo qabaattanii sanduuqa komentii jalatti nu qooduu hin dagatina. Yaadota ijoo fi barumsa qabanii haala kanaatiin itti isinii fufuu yoo barbaaddanii komentii jalatti naa qoodaan isinin jedha. Galatoomaa.